Lammi itti fufi. Dubbachaa turte silasi amma waan saa gara awwaalaatti deemaa jiru natti fakkaata akka nama dhagaa turte iddoo biraadha. Neetworkiin na baasee ture. Akka wanta reefu ishee fuudhamee deemamaa jirutti dubbataa jiru gara biyya isheetti jechuudha. Innaa akkamittiin ammuma kana daddaffiidhaan ariitiidhaan maaltu irra gahamee akka gara awwaalchaatti deemamu godhame wanti jedhu akka kottan gaaffii guddaadha. Wanta nama dhagge dhufedha jechuudha. Gara awwaalaatti deemaara. Viidiyoon baay'een gadi Facebook irratti gadhiifamaara dhugaa dubbachuudhaa fi reefee fuudhamee deemamaa jira. Daqiiqattii muraasa kana sa'aatiiwwan muraasa kana gidduutti maaltu ta'e? Maaltu argamee naanii maaltu adda ba'ee maaltu qoratamee akka adeemamu ta'e wanti jedhu naaf gaaffii kooti. Anillee waan sana argeetan jira. Qorannoon yeroo gabaabaa keessatti hin dhumata. Maarshii hiriyaa kiyyaanan jedhe waa'ee seeraan baranne kaa'isa kanaaf waan beekufanii akkas jedhe. Duratti warra ani beeku ol seenumaaf jedhanii yeroo lakkoofsa sadi barreessan. Ammallee waa'ee seeraa warri barattanii lakkoofsa 3 barreessa toolan isin seessisaa. Lammi itti fufi. Annaa wanti kun ammam dhugaadha hoo maaltu adda ba'e wanti jedhu akka kootti anaaf gaaffii guddaadha yoo dhiyeenyaan baay'ee itti dhiyeenyaan illee wanti adda ba'e yoo jiraate dhufee ifaaf ifatti kanatu jiratu nuun jedhame. Abdii kan jedhamu lakkoofsa 3 barreeffataa jira nama seera barate naanii galchi abdii nama jedhamu abdii biyyaadha. Lakkoofsa 3 barreeffachaa jira galchi. Fooloo yoo narraan qabaanne wanti baay'ee sammuu koo isa naan. Fooloo narraan qabaanne. Gargaddaa abdii fooloo godhii. Mul'attu abdii. Anga follow na goda follow na gotan makan ke sanatti mul'ata. Okay, me nama amma biyyarraa yaati jirma. Anam molsent. Ya amma jara kana hidhuun sirrii miti an akka kiyyatti wantuma xiqqoo takkan jedhee baha. Jara hidhuun marrajaa isaanii balleessuudha yoo dhugaa baasuu barbaadan hin yaadatan yoo ta'e yeroo battee urgeessaa ajjeefamellee gara maatiitti deebi'anii jechuudha siigalee gara maatiitti deebi'anii maatii hidhuu fi marrajaa waan adda addaa balleessuuf waan akkasii godhanii hadda gurbaan kun abbaa warra isiiti innuu ajjeesuu hin dhaqqabamaa gara seeraatti dhiyeessuu hin danda'a garuu masrajaa hawaasaa fi faamilii fillee akka inni waan kana hin qopheesse dhiyeessuu hin dandeenyeef gara jara hidhuutti jara ugguruu irratti adeemsifamuun isaa kun gara mootummaallee shakkii adda addaa kaadiree zamana kana uummata Oromoo ajjeesaa artu kanallee akka shakkinu nu goosisaa ture jira. Sababbiin isaa warroota asiin dura ajjeefamaa turan hundayyuu faamilii isaanii ugguraa turanii jechuu garuu booddee isaa kaajjeesee arga mul'atu yookiin milishaa yookiin poolisa biyyaati jechuu waan kanallee sirritti faana buunee hordoffuu qabna jechuun barbaada ulfaadha. Okay, galatoom. Yoo naa kennite anis gadda koo ibsachuun barbaada akka nama tokkotti waan baay'ee gadda namatti dhaga'amudha. Wannati hubattu viidiyoo kaleessa isiin gadhiifte rabbi nabsi isii amaaru tokkorraa waan hubattu jira. Namni kun miidhaan irra ga'ee naani kan inni kana gochuu danda'u obboleessi keenya jechisuun sirrii miti maaliif innis harka keessaa yoo qabaate to'atamuun dirqama. Namni tokkoffaa isaafillee seeftiidha to'atamuunsaa lammaffaa immoo yooma yakka san harkaa qabaate akka innillee biyyaa hin baane mucaan kun dargaggeettiidha daldaltuudha artistiidha. Nama akka qalliitti lubbuu ofirratti waa murteessuu miti yoo miidhaan itti jabaatudha kan isiin kana ofirratti murteessitu ijoolleen durbaa yoo aarte murteen taane murteessiti. Kana murteessuun immoo viidiyoo sii kaleessaa yoo dhaggeeffattaneettan sirba Maadingoo Afworq inni maal darrabku maalloo bana xalaa isa jedhu suni hiika qaba maaliif utoo abbaan manaasii waa irratti hin goone yookaan immoo dhabbeen jara gidduurran jiraanne kana gochuu hin dandeessu tokkoffaa kana lammaffaa immoo inni halkan sana yeroo isin lubbuu ofii baastu yookaan turee dhufuu danda'a
hojiirra jiraachuu dhiisuu hojiirra jiraachuu danda'a hojii halkanii hojjetu ijoolleen artistiin beekamaan akkasii gaafa sana gaafa qobummaa yookaan immoo aarii isarraa qabdu ka'ee murtee kana murteessiti soofisoo akka oromootti miidhaa guddaadha rabbi nabsiisi amaaru uummata oromoo maraaf jajjabinaa kennu kan kanan jedhaan roobalee gara mootummaa miti gara mootummaa otoo hin ta'in mootummaan qaxalee kana maali yakka maaliitiif duuti laakki mootummaan ajjeese namni jedhe hin jiru yaayyaa sabaa waan jedhaa ture nageessa mootummaan ajjeese hin jenne inni illee kallattii biraatiin warra kana duraatu iyyuu akkas jedhe malee tokkoffaa roobalee namni dheengaddaa daamaatti agarteetta namoonni obboleewwan keenya irratti yakka hamaa hojjetan murtee isaan fakkaatu waan arganneef yakki babal'ataa jira biyya sana keessatti amma namichi baankii daldala Itoophiyaa ture haadha manaasaa waggaa 2 wajjin jiraatan haadha ijoollee 2 maal waan itti godhee ajjees dhageessaniittu murtiin du'aatti murteeffameera adaamaa irratti murtiin du'aa sun hojiirra ooleera hojiirra oolee du'eera natti fakkaata namichi yakka akkasii akka babal'anneef silaa mootummaan ija sabaa waan ta'e namoota akka kanaa irratti yakka hojjetame ifa baasee uummatatti mul'isu uummatatti himu uummanni immoo iftoommaan yoo warri yakka kana hojjete illee ifa ba'e kunillee bakka yakka akkasii dogoggoraan hojjetame dogoggoraan yommuu namni ajjeesis ta'e namni sun murtiin gahaan irratti murteeffame namni gaafa kana laale illee waan tokko abdii godhata. Amma mee Umar ati deeggaraa mootummaati mootummaan kun qorateeto haqa intala kanaa ni baasaa. Mootummaan haqa intala kanaa kun yakkarraa roobale kun siyaasa miti mucaan Oromoodhaaf illee nama ijaa siyaasni siin keessa jirtu hin jiru yookaan immoo qaamni mootummaaf illee kun hibboo jechuun du'a akkasii kan namni dheenne dargaggeettii ola deemtuu ija Oromoo gaafa duutu mootummaa yoon kana baafne maal baasuu eega. Nama kana hojjetin agartan hin ba'a kuni. Muuxannoo kana duraatti irraa kaanee turbanna. Muuxannoo kana yakkoota waliin fakkaatan yakka wal fakkaatan dubartii akka kanaa irratti fakkeenyaaf nafsii ofii baaftee nafsii sababuma isiin nafsii ofii baafteef maaliif kan jedhu atumtiyyuu dubbachuu dandeessa. Viidiyoo isiin gadhiifte irraa immoo mucaan kun maal miidhamteeti miidhaa jaalalaa hamaa ta'e miidhamtee lubbuu ofii baaste mucaan kun. Kana ta'uu waan murtii tokko waan akkasii kanaa miti kan jechaa jirru akkas gootee jechuun ragaasi barbaachisaa carra jedhanii akkas. Waan isiin gadhiifterraa waa hubatta roobale waan isiin gadhiifterraa namni waa gadhiisu zimmeedheetii miti yookaan immoo ati gaafa sirba siyaasaa gadhiistu waa tokko sitti dhagaamee quuqamni sabaa sitti dhagaamee gaafa waan jaalalaa gadhiiftu jaalala namarraan ka'ee yookaan immoo kan ofii keetii sirra irratti waa gadhiiftu. Mucaan kun abbaa warraa waliin jiraatti hin tallibe maal taate? Waldhabbii abbaa manaa isaan gidduu jiruun siin jedhama roobale amma shakkii roobale. Barisdee qabdi har'a bee waliin isa waliin mana rifeensaa deemanii. Mana rifeensaa viidiyoo si argeen ture. Yoo viidiyoo si mataa hojjetattee gadhiifte kaleessaa. Kana inni waliin ture galgalallee haati haasofsiistee jirtiin hun jedhe maatii keessaa tokko dhufeeto. Maal jette tullu? Umari kallattiidhaan waan dhugaa natti hima jettee gaafatta garuu gaafachuun gaariidha. Mootummaan dirqama siyaasa keessa waan jirtuuf osoo hin ta'in humna ittiin haqa lammiilee biyyaa baasuu hin qabu. Humna sana too qabaatee yeroo manni murtii bilisa jedhee namoota shakkamtoota siyaasaa manni murtii bilisa gadhiisu deebisee poolisiin inni dhuyu. Yakka barbaade dalagdeetu biyya sana keessatti. Namichi Sidaamaa daldalaa Finfinneetti ajjeefame. Maal otoo naasa'uu kun maal taate Umar? Anaaf deebii kennuu miti bar. Yeroo anaaf deebii kennuu osoo hin ta'in waan biyya sana keessa deemaa jiru dhiibbaa gootee wanti kun akka dhaabbatu gochuudha. Lammiileetu lubbuu. Miitirra irta tullu. Okay. Umar laal asitti waan beekuu qabdu mana keesseenaa jechaadha buru mana maatii keesseenaa argaatuma jirra amma waan ta'aa siyaasa miti lammii ta'ee mootummaa ta'ee namni akka kana hin balaaleffanne namni akka kana gadi ba'uu hin barbaanne nama ajjechaa sana raawwate kan obboleettiin kan godhuuteetti isii wantan gochuu danda'u hin jiru nafsiisi amaaru amma ati bee sarratti murteessaa jirta bee
مالي إيش تكسف እኔ ማልደረኩም አለው በነጠላ ጀት ከን ሲንዱበት ኦቶል ለበን እንጅር ቪዲዮ ሰነ ማለብ ገዲፍ አፈከኛ ምን ሲንጀዳ ማለኔ ደገፈዶ በለሰቀ ወለን ተወል ፈምቴ ኢሲን ገለክስቴ አይ ልደተ ሲቱሬ ጉያ ደሎተ ሲቱሬ ሙጨዮንቱ ዋን ታኔና ሰው ጊዜ ዱበቱ ያሊ ዱበዱ اوكي ጋጅ ይረጋልተን ይፈው ወለነቸው ሶንታኔ ወልጠገ ፈተኒቲን አከሲቲ ያደቀብዳ ወሊ ደበር ሳማሌ አሚራ ከሰጋለውና ከና ከሎላት እንዴሚና ነው ሀቂቃ ሞቱማ ረፍዳም ሰደበር ስሜክ ነው ጀላ ከነጅሩ ወኖ በዳዶ ጀላ ከነጅሩ ሞቱማ ዳፊ ኩኒ ኢላማ ያከም ሲያሰሚቲ liyakka bosona keessatti yookaan immoo naannoo biraarratti miti handhuura mootummaatti dhiyoo ta'e magaalaa Finfinnee keessatti kan yakka kun raawwate yakka kana kan beeku warra poolisii fi nama yakka kana raawwate yookaan yoo isin illee nafsii ofii goote kana yoo mootummaan qoratoota hedduu qaba ifaan ifatti gabba'ee du'aatiin obboleewwan bulettii keenya kan irratti kan raawwate wanna fedhe haa ta'u sababa isaa information kana ummata qabaasu qaba siyaasa mootummaa itti gaafatamummaa qaba poolisiin illee itti gaafatamummaa inni qabu bulchiinsi magaalaa Finfinnee yakka raawwate kana sababa isaa maal irratti taateen kun ta'e maal irratti dargaggeettiin ija Oromoo kun baddee ummatatti qaba isin of ajjeestus kunis dhugaa baruun bareeda namni haa darbus wanna fedhe haa ta'u dhufaan ifatti mootummaan osoo buleen oolle yakka kana ummatatti bilisa gochuu qabaan jedhama ija siyaasatiin ala ija namummaatiin ija biyyummaatiin taateen kun ta'uu qabaan jedha. Okay, galatoomi. Warri mootummaa deeggartanis miseensa taatanis dhiibbaa godha wanna kana mana keessan seena. Mana keessan intalli kun bee oottana eessumni ishii abbaan ishii mootummaa kana keessa hojjeta ta'abe. Amma Oromoo faashiniin amma Oromoo fidde tokko haadha warra ajjeesu haadha ishii ajjeesu dubartii ajjeesu dhiirri Oromoo faashinii ishii fiddeechaadha. Ajjeechaa oo barbaadde yookaan wobotti gali yookaan mootummaanuu kinoo waraana qaba achitti gali dubartii hin ajjeesina. Saudi Arabiyaa keessatti dheengadda ajjeesan kaleessallee irra turre kinoo mana qeerroo keessatti irra turre kaleessa haqa ishii awwaalanii jechaadha. Dhiira tan ajjeese. Dubaay keessatti qabbannee waan godhan dhiira tan intala san lubbuu dabarse. Adaamatti tana haadha isaa ajjeese. Kino obboleettiin teenya takka Adaamarraa duratti illee haadha warraa tan ajjeese ammallee dheengadda qabamee jira jette. Harargeetti tan asiida irratti gadi naqe. Haadha warraa isaati. Bakkuma hundattuuyyuu dubartii ajjeechaa dubartii irratti raawwatamu. Gudeeddaa dubartii Wallagga keessatti nama 8 viidiyoo waraabaa dubartii 2 bakka tokkotti. Simboo gudeedaniitu ajjeesanii fannisan. Intala warra Amaaraa san argitanii jirtu. Gaggabaabsineetuma. Kana mootummaan osoo kana dura haqa jara kanaa baase har'a lubbuun kun hin darbuu ture namni hin sodaataa ture sila. Amma kanarra dhaabbadhee to'anii mootummaa kana haqa baasiin jechaanii jira garuu haqa akka hin baasne muuxannoo kana duraatti illee nan qaba. Yaa ta'u malee dhiibbaa gochaa jiru. Hawaasni hundi keessanuu eenyu warqee ati gadi bu'i yeekumsa barbaadde. Hawaasni calliseetuma mootummaa hoo eeggatu yoo iyyine gadi bahee tooyi miidiyuma kanarrattu mootummaa wanti inni godhu tokko hin jiru. Tani mootummaa sirreessuu danda'u uummata. Meeshaa marranii fancarraa kennaa tulluu isaa barbaadetti nuti kaastee dubbachuu dandeessa. Roobale xumuruun barbaade. Humna ittiin kana baasu hin qabu gaafa jennu dirqama waan hunda beekaa dhoksa soo hin ta'ini garee mootummaa kana keessa warra maallaqaan socho'antu jira. Warra dhugaa namaa dhoksantu jira. Yeroo manni murtii gadhiisu bilisa poolisoonni qabaniifaa bakka ukkaamsantu jira. Hanga namoonni dhuunfaa mana hidhaa qabaniitu jira jechaadha. Kanaaf jenna Umar. Kanaatiifuu humna ittiin hordofee yakka kana nama dalage yookaan ofiinis haa dalagdu uummatattas baasuu humna gabaabaa qaba humna guddaa hin qabu yaada jedhurraayyuu. Guutumaan guututti nama siyaasa qofa yoo ta'e mootummaan kun dhugaa dhoksuuf deema jettanii yaaduun dogoggora. Biyya ati amma keessa jirtu Umar namni tokko waggaa 6 dura
waggaa jaamoo yoomidha waggaa torbaa ta'u jaan dura yoon sirriitti yaadachuu baadhee galaana gaaromsaa waliin turre yeroo sana cufe isuma biraan iyyuu deeme beektaa wanti kun waan kana dhageenyaan anis boo'icha deeme jechaadha mucaa tokkotu fooqii irraa ol darbate jechaadha mucaa waggaa 18 moo 19 poolisiin biyya kanaa maal godhaa akkuma jirutti garee yakka kana dalagu dhaabee jechaadha poolisii normaala miti kan qoratu warra yakka qoratantu jira criminal police jira garee yakka qoratu akka jirutti gurmaanii yakka kana qorachuu jalqaban jechaadha hunda tokko lamaatiin reenfeeroo ka'achi of eeggannoodhaan maatii fi mucaa jidduu qunnamtiin jiru of eeggannoodhaan boodarra maalirra gaanii mucaan kun yeroo dheeraadhaaf dhokatee gubbaa mana gubbaa bayeetu lafa taa'ee xuuxu jiradhaan sigaara faa bareera gurbaan depressionii fi qabachaadha yeroo dheeraa namni irratti hin barre malee achi booda sadarkaa lubbuu isaa balleessuu ga'ee jechaadha ofumaaf akka lubbuu balleesse irra gahan jechaadha yeroo qorannaan jiru garee jira gurmaa'insa jechaadha kanaatiinidha kun immoo lubbuuwwan lammiilee baay'ee hambisuufi malee waa'ee lubbuu tokko qofa miti yakkoota kana yoo callistee dhiistee babal'achaa deema jechaadha biyya Itoophiyaa jedhamtu keessa immoo namoota maallaqaan socho'antu jira mindaa isaanii sinis hin beektu mindaa gabaabaa qabu jireenya isaanii kanarratti hundaa'ee jira baay'een hunduma jechuu miti immoo kan isin jedhu mootummaa kana keessa haqaaf kan hojjetu jiraachuu mala garuu yeroo baay'ee kan arginu manni murtiin gadhiisa poolisiin hin qaba jechaadha isa kanaatiif inni si fuuldura dhaabachuu barbaade Umar dhiifama nama biraaf carraa Waaqeeti tullu dhengadammaa inni beekta namicha Finfinneetti abbaa qabeenyaa Sidaamaa sanaa Finfinneetti balbala isaarratti shuguxiin naanii ajjeesanii mootummaan waa tokko tokko yeroo hojjeta Keeniyaa daangaa Keeniyaa irraa dhaqanii qaban ijoollee namicha sana ajjeesan kanatu ta'ee jiru yakkoonni kumaatamaan lakkaa'aman harka poolisiitiin dhokatee jira dhugaa keeti kun warri maallaqa qabu iyyeessota miskiinota ajjeesanii harka poolisiitiif poolisiidhaaf birrii 100 kennu 150 kennu yakka akkasii raawwatu jechuudha annaman beeku birrii miliyoona 8 abbaa qabeenyaa tokko jalaa fudhatee poolisiin qabuu deemnaan poolisii sanaaf qarshii 60 kennee South Africa wajjin deemee gurbaan South Africa jiraate amma dhiisee biyyatti deebi'ee jira miliyoona 8 nama tokko jalaa fudhatee jechuudha yakka akkasii poolisichi qabuu dhaqe maallaqni kennamee feennaan wajjin bare ofii fuudhiise hojii ofiillee dhiise yakka akkasiillee beekna yakka mootummaa keessa taa'anii yakka hammeenyaa maallaqaan lubbuu 60 akka ifan baane warri godhan dhugaa keetti galatoomne. Roobale shamarraniif carraa kennee ture warri shamarranis keessa jirtu kiyyaa looffaa dubbadhaa isiniin jirtaa. Kiyyaa itti fuuf. Kiyya jirtaa itti fuuf. Yaada keessan gaggabaabsuu yaala. Kiyya sagaleen kee nagamu hoo dubbachaa jiraattu ta'e. Taap godhame yeroo tokko taap copy link share illee godha taap copy link ijoolleen biyyaa kootta ol galaa. Kiyya gadi bu'u yoo hin jiraanne jaalataa dhaggeeffadhu. Okay. Eenyu abbaan dabaree lubbuu mee dubbadhu miyuuti irra jirta. Iftuun galte natti fakkaanne. Nama maaltu gadi buusaa? Lubbuu dubbadhu carraa dabaree siif kenneera bar. Viidiyoo qofaa mul'atta maaskii ofirra goote. Lubbuu. Yoo, okay. Dubbadhu siin jedhee ture. Duraan dursee baay'een gaddaa dhala keenya dhabu keenya baay'ee nama gaddisiisa. Olaa deema uummata Oromoo keessatti cabii guddaa ga'eera. Garuu maaliin akkatti wareegamtee maaliif akkatti duuteef an beekamu. Hin beekun dhageenye maaliif soo dhageessan ta'e natti akkam jirtan fayyaadha waaqayyo sinaa nu haa jajjabeessu walumaan hin jedhaan waa'ee qananii amma lubbuun dhabne. Mana yaalaa keessa hojjettaa lubbuu? Ijoollee durbaa qabnaan ijoollee hedduu qabnaan ijoollee abbolaan qabnaan haadha qabnaan ni ofii keenya dubartii akka dubartiitti rakkoo keenya rakkoo hedduu jira garuu
yeroo darbuuf jedhanii lubbuu dhabuun gaarii hin turre egaa waan waaqayyoo fide gaarii ture. Sagalee si biraayi? Okay, sagalee tu bira jira. Iftu? Itti fufi iftu? Oromo nama biraati dabarsimee xiqqoo. Peeki itti fufi mee? Innis hin jiru. Falmattuu sabaa kan keeti. Falmattuu sabaa kan keeti. Sagaleen kee dhaga'amaa hin jiru. Okay. Namni dubbachuu hin dandeenye gadi bu'aa. Warri kaan itti tolle warri isinitti tolu yaada qabdan hin dubbattan maal nama 200 meeqa jira. Moo kee itti fufi? Ayyee tole. Biyyarraayi? Biyyarraayi? Naannoo Bishooftuuti. Okay, maaltu jira odeeffannoon haarawaa? Keessawwan baay'ee na ergaa jiru garuu wanta ani amanuu hin dandeenye waan ta'eef. Maaluma taatee kuftee jedhan xiyyaararraa. Fooq irraa kuftee. Maal taatee maaluma rakkattee kuftee baana. Eenyu akka taate bartee jirtaa garuu? Qananii isheen garfirendii gurbaa sanaa turte Andu'aalam hin beekaa bara. Ka akka jedhamutti in kuftee fooq irraa kufteedha akka jedhamutti. Namni nagaa tokko kufuu hin danda'u. Of darbuus hin danda'u. Hin danda'u nama ishee darbe. Amma immoo barzidee ishee ture jedhan. Mana rifeensa dhaqxee qopheessaa turtee jedhu. Kan ani jedhu gaddaa daawwiteen akkasitti mana isaa keessa baasanii halkan sa'a 3tti deemanii Waktunya keja sibiri ufatani dia mani kuna ni sadefiran ane jesa murayu tagartani apa jolle aku barsisa san jechu keti David nambe karya kenya tim chanso Dani kasita jesa mana kesa basani maaliga kun dubbuna kasita jesa maaliga malja nabiya kamiti ko lakki oroma haqab sofnu lakki biya kenya haqaban lakki no ya lakki Robale ya Robale maaltu jira seetan amma beektaa namoonni xireenyaan jiran yoona citii garaagaraa beekuu danda'ulleeti. Dubbiin kun dubbii magara mana keessaa deebi'uudha jedheen shakkaan maaliif yoo jette kan ittaanu manuma keessadha. Ittaana manuma keessaa alaa kan dhufu miti mana kee keessa kan si wajjin jiraatutu waa'ee kee beeka malee itti dabalatamoo namoota naannoo kee jirantu waa'ee kee beeka malee nuti amma kanatti wanta kanan dubbachuu illee wanta nutti ulfaatudha. Garuu immoo amma wantoonni miidiyaa kanarratti mul'atanii ragaa namaa ta'u. Ka'umsi isaa ka'ee wanta jedhu. Haalifi daqiiqatti wantoonni babba'aa jiranii wantoota nuti hin eegnedha. Ala guddisimee intinii kana jechuudha barreeffama kana agartanii ta'ee hin beeku. Maal jedhateeti? Har'a obbaafatte malee erga dhaabbiitti duutee turteettam atoo qannoo koo. Agartee bifni kee huqqatee hiriyaa irraas namarraas jettee erga manatti galtee bubbulteettam. Wal beekna malee waliif hin beeknu jechuudha miti jedhe. Agartee dubbiin kun dubbii guddoo ollee of keessaa qabdi. Amma laali kuni waan akkasii kana tani confused nama godhu jechaadha. Kuni amma nama confused gochuudha jechaadha tooftan kuni. Intalli kuni abbaa warraa ishii waliin jiraatti gammadduudha. Viidiyoo irratti illee nagarraa durumaayyuu naamusa qabeettidha gammadduudha. Guyyaa boruu immoo guyyaa birthday ishiiti. Amma namni akkana jedhu kuni kana jechuun mucaan Andu'aalam ishii miidhaa jira mana keessatti ukkaamsetu jechuu isaati jechaadha. Eegalee
Ana garuu natti fakkaatu kinoo konkolaataa keessa taa'aniitillee akka barbaadde zanaa jetti. Innis ammoo nama baay'ee tasgabbaa baay'ee nama tasgabbaadha. Baay'ee nama tasgabbaadha. Waan tokko tokko bee waan fakkaatu malee waan hin fakkaanne amma Andu'aalami nama rukutaa oluma ka'ee tooyi akka nama maraatee osoo naan jette hin fudhadhu malee amala isaa waan beekuuf jechaadha. Nama hubannoo qabu. Okay, miidiyaadhaan alatti maybe amala biraa qabaachuu danda'a. Garuu ammoo natti fakkaatu amma tani barreeffama kana namatu keessan naa erge beekatan hin dubbanne malee namni keessan naa erge jira jechaadha. Amma torbanuma kana keessa guyyaa 3 keessatti barsiisaa tokko Finfinnuma keessatti dhabne ijoollee shamarree takka maali abbaa warraa ishii waliin nama beekamaadha. Ishiillee guyyuma 3 kana keessatti dhabne jara lachuu Ananis guyyuma 3 keessatti dhabne konkolaataan gara Wallaggaa naa deemu Amboo gaditti baasin tokko hundi garagalee hundi keessaa dhume jechaadha. Ji'a tokko durasi Wallaggatti baasin tokko dhume jechaadha. Hanga haaceen ajjeefame irraa eegalee hanga guyyaa har'aatitti marartee Oromooti tan ajjeesanii jechaadha. Marartee Oromooti kallattii adda addaanis tan du'uu jechaadha. Hanga guyyaa har'aatitti. Uummanni kanarratti dhiibbaa gochuu qaba. Maaliif namni tokko ajjeefama? Kan ajjeesu zanaa jedhee jiraata. Amma Laamroot Kamaal baatee irti zanaa jetteetu jiraachaa jirti jechaadha. Ingitanii? Amma haadha warraa ajjeesuu eegaltee jechaadha dhiirri Oromoo. Agartee roobale maaltu jira beektaa? Wanta tokko yaada ani beeku tokkotu jira beektaa gaafa amantaa ilaalu jechuudha. Innis maal seete nama baay'ee lammii isaati miidiyaa kana irratti agartuu fi sanni kolfee taphatuu fi inni jireenya mataa isaatii jiraatu jireenya lammii inni jiraatuu fi jireenya miidiyaa irra kan jiraatu garaagara. Baammatii isa viidiyoo wajjin ilaaltu isa viidiyoo wajjin gadhiisan kanatu ilaalta. Isaan duwwaatu hin taane baay'ee namoota baay'een hin uffata malee mana nama baay'ee keessa abdamee kan jira beektaa. Namni baay'een gabbaasee dubbatatuuf malee wanta meeqatu jira. Wanta nuyi hin beekne. Guyyaa Taaddaseettis kinoo barreeffama jalatti waan biraa barreessa. Akkamitti namni nama ukkaamsa obboleettii koo? Ilaali roobale kanaaf isin jedhe. Amma isa viidiyoo jirti kana agarsiisa isheen gammadduu fakkaattu agarte malee yoona inni sila waa'ee namoota naannoo jiranii kaasee fi mucaa kana namoonni naannoo ishee jiran yoona waan meeqa beeku.